keessanuu jirre jirtu biyya arraantanaa baakenya qaalii gaardii jaalnadhii gammadaa kan ture illee Awaash dhaabaa waliin kan turtii goonu ta'a. Baay'ee bareedaa galatoomaa. Ani kuma beekamutti maqaan kiyya Awaash dhaabaatiin jedhama. Gaardii Nadhii Gammadaati. Maqaa kanaas kan naa baase Nadhii Gammadaati. Bakkatti maqaa kanallee naa moggaase Suudaan Kaartuum. Ani bakka itti itti guddadhe bakka itti haati xiyyeetti na dhalte godina Harargee dhihaa naannoo laga Gaaleetti Araddaa Haqa Mul'is jedhamtutti dhaladhe guddinni kiyya immoo Dadar. Nadhii Gammadaati wajjin bara 1976 walitti isaa wajjin walitti dhufneetoo duraan waraana dargiitiin ture jechuudha. Waraana dargii tureetiin Eertiraa irraa gara Suudaan deeme. Suudaan kaampii baqattoota uummata Itoophiyaa keessa Ciwala gara achii Nadhiin nama 6 torba kan ta'u fudhatee waajjira adda bilisummaa Oromoo Suudaan Kaartuum keessa jiru akka sagaleen bilisummaa Oromoo irraa darbu achitti afaan Oromootis siyaasa adda bilisummaa Oromoodhaa kan dhiigan namarraa hin baane nutti naqee gaallaa akkan ta'e nuti Oromoo akka ta'anis kan nu barsiise Nadhii waan ta'eef bakka itti qabsootti waliin achi. Nadhii Gammadaa goonni akkasaan impaayera Itoophiyaa keessa illee jiru. Yoo ganaa Oromiyaa keessatti kan dhalatu taate malee hayyuu goota jaala. Nadhii Gammadaadhaa kan Oromummaa gabrummaa sirna bittaa nafxanyaatii fi wayyaanee jalaa baasuudhaaf jedhee achi buuteensaa kan dhabamedha. Tokkoon hayyoonni kanaan dura wareegama guddaa kafalan jiru. Akka Taaddasaa Birruu, akka Ilamoo Qilxuu, akka Maammoo Mujammar, akka Abdullahi Ganamoo, akka Baaroo Tomsaa, akka Waaqoo Guutuu hedduu lafeen isaanii mul'attee jirti, qabreen isaanii illee mul'attee jirti. Nadhii Gammadaa achi buutee isaatis namni beeku jiru. Garuu dubbiin ammaan tana Nadhii Gammadaa irratti haasa'amaa jirtu. Lafee Nadhii Gammadaatii baasne jechuudhaan dubbiin oofamaa jirtu. Soba Nadhii Gammadaatii wajjin waggaa turre keessatti itti gaafatamaa hawwisoo adda bilisummaa Oromoo yookaan jiddugala adda bilisummaa Oromoo irratti illee ramadee jira. Ramaddii isaatiin maqaa isaanii dha'uu hin danda'a. Hawwisoota adda bilisummaa Oromoo qaqqaalii Nuhoo Goobanaa, Ilfinash Qannoo, Zaree Wadaajoo, Irbaa Gaanfuree, Daagin Makonnin, Alii Shabboo, Maamad Sheebii, Shaabee, Qubaa Naabiti, Fudhuu Naalliti, tan jettu fa'aa Wallagga guutuu keessa hoogganaatiin ture ajaja Nadhii Gammadaatiin. Nadhii Gammadaa milkeessaa gadaa biratti na erge. Gahee milkeessaa gadaa gaafatamaa kutaa waraanaa adda bilisummaa Oromoo akkasuma koree jiddugala adda bilisummaa Oromooti. Naannoo godinaa qabsoo dirree dhihaa keessatti abbaa caalaa Lataafaa, obboleessa Leencoo Lataafaa, Jaal Kormeefaa, Diginfaa, Jaal Kamaal Qalbeessaa itti gaafatamaa kumaandoo adda bilisummaa Oromoo waliin warra turreedha. Isaan kanallee hawwisoo kana walitti qabee waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullalleetti illee galcheetii jira. Achi booda ajaja Nadhiitiin ammaas Gullalleerraa makiinaa 2 guutuu dawaa bishingaadhaa fi qoricha galamsootti buuse. Jaal kan sana duraa badee jira yaadachuu hin dandeenye. Jaal naannoo sanitti bulchaa kan ture isa kana geessiiti ol deebiinaan jee Finfinneetti Gullalleetti ol deebi'ee Nadhii Gammadaatii wajjin qeerransoo wajjin faranjii tokko waliin nama 2 immoo kan maqaa isaanii hin beekne helikooppitariin Dadaritti buunee dirree xayyaaraa Dadar mana meedatti Nadhii Gammadaa uummata aanaa Dadar guutuuf haasawa godhee achirraa kaanee dirree dhawaa buunee dirree dhawaa irraa ol deebinee uummata dirree dhawaa istaadiyoomatti haasawa godhee Nadhii Gammadaa jecha isaa keessaa Oromoon tokko kan jee dubbatu san dirree dhawaatti kana booda magaalaa Dadar keessatti Nadhii Gammadaa waajjira isaa banatee jechuudha. Waajjira isaa eega banatee boodattiin dabdaabbeenaa kanneen xalayaa barreeffamaa
jaal dhugaasaa bakka koo itti gaafatamaa waraana adda bilisummaa Oromoo kan dirree dhihaatii fi bahaa jaal burisaa boruu kufee jira. Jaal galaasaa jilmoo shawaabar ta'a jaaja ta'a hedduun niin jaaladhaas niin dinqisiifadhaas galaasaa jilmoodha. Hayyu duree adda bilisummaa Oromooti. Takkaatu magaalaa seeneen beeku itti aanaan isaa Leencoo Lataati. Daddaabbee kiyya fudhadhee dhugaasaa bakka koo bira dhaqeetiin osumaan achi taa'aa jiru warri hojii turre jirra bakka san keessatti. Wallisaa keenya jaalatamaa fi kabajamaa Adamaa Ruunfaa jira. Halluu daawwee jirti. Kadir Sayid jira bakka san keessatti yookaan handaqu Fantishee faa jira. Fantishee faa jira. Akkasuma Jaafar Aliillee achuma waajjira adda bilisummaa Oromoo san jedhu. Kana fa'aadha. Kana booda gaa waggaa rabshaan kun ta'e kaa'uu fe'umsa keenya waggaa dhufu jaal galaasaa jilboo fi jaal dhugaasaa bakka akkasuma ammaas burisaa boruufaan asiin waggaa aniyya keessaan bahan san kan nadhii gammadaa Finfinneetti ol deebise ol deebii kan jeen Leencoo Lataati. Mee akkamitti isaatu yaame gaafasitti nadhii gammadaa? Isaa yaame. Qalayaa sun nadhii gammadaatti isinitti argame. Harka isaatiin naakanne. Harka isaatiin naakannee. Qalayaan maal jetti? Qalayaan dabdaabbeen kan ashagamee jiru kan itti geesse dhugaasaa bakka kooti. Jijjiiramuu isa biraa deemuu kiyyaa fi jaal dhugaasaa bakka koo bira dhaquu. Jaal dhugaasaa bakka koo dhufe wal agarre Finfinneetti eessatti Ilillee hoteelii. Wal agarre hojjaasonni waa'ee nadhii gammadaa illee gaafanne deebisaan inni naakannees waan qubsaan ta'iniif abbaa caalaa Lataatis akka deetiin jira achitti illee dubbadheetiin jira. Isaan bira taa'ee kan adda bilisummaa Oromoo facaase obboleessa keetii jeen Caalaa Lataatiinis abbaa Caalaa Lataa itti gaafatamaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo godinaa dirree dhihaati. Nadhii gammadaa immoo itti gaafatamaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo. Nadhii gammadaa itti gaafatamaa siyaasaa waraana adda bilisummaa Oromoo. Nadhii gammadaa dhimma biyya alaa adda bilisummaa Oromoo fi nadhii gammadaa walitti qabaa koree giddu galaati adda bilisummaa Oromooti. Gaheen isaa kan abaa'oo sochoosu nadhii gammadaati. Kanaafuu kan isa dhabamsiise Leencoo Lataati. Mee bara meeqa booda kan isin waliin argine? Ani bara 1984 dabdaabbee naakanneeti kanneen Harwaaca dhaqe. Harwaaca eegaan dhaqee boodatti anaa fi nadhii gammadaa wal agarreen beeku. Finfinneetti deebi'ee Finfinnee irratti qeerransa soonillee wal agarree jirra. Jechoota naa himamee jira. Biran jiru yoo nadhii gammadaa dhabame malee addi bilisummaa Oromoo faca'uu hin danda'u kan jedhu Leencoo Lataa ta'uu mana hidhaatti. Leencoo Lataa eebifuu adda bilisummaa Oromootiin jecha kana maaliif jechuu dandeenya? Bareeda gaaffii bareedduu nu gaafata. Leencoo Lataa kan ta'aa ture kan waraanni adda bilisummaa Oromoodha mooratti haa galu kan jedhe Leencoo Lataati. Maal irratti waraanni adda bilisummaa Oromoodha mooraa galuu danda'e? Akkamitti wayyaanee hojii walii galuu danda'e? Akkamitti adda bilisummaa Oromoodha mooraasa galuu danda'e? Qawwee isaa baadhatee akkamitti galuu danda'e? Qawwee maal irraa eegan? Kan hiisiise eenyu? Wayyaanee osoo hin ta'in Leencoo Lataa wayyaanee wajjin mallas mataa furriidhaa kan surrii hin qabne hojii walii galaniiti qawwee irraa eeganii gabrummaa amma 27tiif nu naqan jechuudha. Ani eega inni dhabame booda waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa mooraa hagalee eega jiran booda naannoo Dadar keessatti dhokachaa, malachaa, dhokachaa, namatti hirkachaa kan jiraachaa ture. Kana booda naannoo Jaajaatti rasaasaan dhaameetiin qabamee rasaasaan dhaamee qabameetiin ilaa Zuwaay Maakalaay akkaan reefu saniimetti inni giraawundi Ismaayyoo Muusaa fa'aa wajjin Abiraam Gondaree fa'aa wajjin asli Oromoodhaa eega isiniidhaan irraa baate waganda isaanii miicasallee dhaqeetiin dhabee warra hojii dhabne akka Waariyoo akka jaal Araarsaa Araarsoo Baawunaa fa'aa wajjin akka Waariyoo fa'aa wajjin warra hidhamne nuti jechuudha. Umrii keenya guutuu bosonaa fi mana hidhaa wayyaanee keessatti warra dararamaa fi tumamaa ture jechuudha. Mee mana hidhaa san keessa maal maaltu si mudate? Mana hidhaa keessa rakkoon mana hidhaa keessaa waan bareedduudha. Nama dhiira fincaamtuu isaa irratti piinsaadhaan qabanii harkisan. Mismaara miila dhawanii lafatti takkaawwan muka irratti hidhamu. Wayyaaniin jechuudha. Haayilaandii foondaa fincaamtuu keetirra siidhanii sa'aatii meeqa si dhaaban. Dhalaa piinsaadhaan harma siidaa fi harkisuudhaan dararama guddaa
nurra gahaa ture jechuudha. Lafa dukkana jalaatti amas sadiifaa hidhamuudhaan tumamuudhaan warra dabarsaa ture. Usmaan yommuu silaa ammaan tana guyyuma tokko qaniin takka taatee ol je'ee haala ammatti jiru kan ilaale hedduun gammadaa ture. Ulee isaaniitiin ulee wayyaaneetiin Usmaan yommuu kan beeku. Eedda darama kana keessatti jechuudha. Warri na booda immoo du'an hanga qabu. Kaniin maqaa isaanii dhiisuu hin dandeenye. Goota lammata Oromoo yoo dhalte malee ka ammaan dura hin dhalatu ka akka Abdusalaam Joffeedha. Ka akka Loosheedha. Ka akka Aanaa Hundee. Ka akka Jaalbirkii kan irra taruu hin dandeenye. Shamarran aanaa Dadar keessatti argaman keessaa osoo dhokatanii waraana adda bilisummaa Oromoo gaara keessatti gargaaraa jiranii kan miidhaman kan tumaman hanga qaban. Ta akka Aasiyaa Adam Ismaa'eel. Ta akka Aasiyaa Dulal. Ta akka Zaaraa Bakriidhaa. Ta akka Kimiyaa. Warri jaman aanaa Dadar keessatti warra argaman warra galata isaanii uummanni Oromoodhaa dhaabni isaanii galu. Waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa kan gaafsan keessatti baratan keessatti qabamee kan mana hidhaa seenee deeggartuudhaa fi hoogganaadhaa fi gaardotaa fi komaandoota adda addaa nama 395 bakka meeqatti mana hidhaa giraawundii keessatti addaa fuudhanii kan hidhamaa ture. Jeneraal Kumarraa fa'aa Jeneraal Kumarraa fa'aa Aadam fa'aa Dachaas fa'aa Mokonnin fa'aa Alam fa'aa warra jambaa jiran. Mee gidira mana hidhaa sun keessatti mee akkam fa'aa rakkoon isinirra ga'e rakkoon qaamaa rakkoon fayyaa maal fa'aa ture? Rakkoon fayyaadhaatii fi tan qaamaa hoggaa laatu nama mana hidhaa keessa seenee kan eegu Amaaraa fi Oromoo osoo hin ta'in Wayyaaneedhaatu eega. Mana hidhaa akkasii federaalaa keessatti kan tumus kan cafaqus kaarqan farsoo dhuugee irratti bahu Tigreedha. Tigreen achi keessatti nama keenya Oromoo kan ta'an mana hidhaa keessaa abaawoodha jechuudhaan gadi baasanii akka bofaatti cafaqan. Akka bofaa cafaqanii dhiiga afaanii funyaanii tumsiisan. Kadu'ees fuudhaniitii zuwaay qurxummiidhaa darban. Mana hidhaa san keessatti ati amata 3 fi akkana kan ta'u namni achi keessatti hidhamnee ture. Haala kamiin bahuu dandeessan? Haalli itti bahuu dandeenyu maalii fi haala gartee jijjiirama mootummaan dhawaataan deemuunii fi waan nama dur nama godhaa deemee fi fooyyeffachaa deemuudhaan kan irratti ICRC International Red Cross Committee Geneve kun dhufuudhaan uummata Oromoodhaa kan dachii jala jiru warra siyaasaa addunyaa fannoo diimaa addunyaa maraa daawwachuudhaan Jeneraal Kumarraa kajamu dachii jalatti hojii hidhamuudhaan inni kun reediyoon adda addaa dachii jalatti gachuudhaan International Red Cross Committee kana bilbiluudhaan isaan dhufanii nu dhaqqabanii lubbuu teenya nu baraaran jechuudha. Haala kamiin akkamiin dhufuu danda'an isaan? Isaan akkatti dhufuu danda'an jeneraalichi kun nyaata mana hidhaadhaa nyaachuu hin danda'u. Maaliif tokko sukkaara qaba. Lammaffaa dhiibbaa dhiigaa qaba. Cakwaarraa waan dhukkuba sooressaa qaba. Kanaaf nyaanni mana hidhaadhaa fokkotaa jechuun cirracha fa'aatti naqan akka sitti mi'ooyu. Akkasitti hin tolle. Kanaaf kan nyaachuu waan hin dandeenyeef abbaa qabeenyaati. Jeneraalichi makiinaa 8 qaba iskaaniyaa. Sababaan itti bahuu dandeenya. Gadi ba'a maallaqa waan qabuuf waardiyaa wayyaanee tokkoof gabbee qilleensa fudhachuudhaaf qarshii 1000 yeroo sanii kennaa. Guyyatti hoggu 3 kennaa. 3,000 kenna guyyatti. Maallaqa yeroo sanii jechuudha. Nyaata isaa dhufu kana keessatti reediyoonni seenee jechuudha achi jala. Reediyoonni seenee reediyoona sanii bakka nuti hidhaa jiru iddoo nuti hidhaa jiru milikkita isaanii kanneen takkaa'u information isaanii godhe ICRC makiinaa 50 kan ta'u bakka san dhufe dachii jalaa mana san cabse nama dhume iskaleetan bakka nama qaamni irraa dhume callaa lafee keessaa baasee ta'u xalayaa addunyaa maraatiif fannoo diimaas nu kanneen galmee addunyaa maraa irratti nu barreessuudhaan maqaan kiyyamma biyyaalaa jira. Karaan fedhee deemuu danda'a. Waraqaan qe'ee masqal naaka jira. Qe'ee masqal jechuun xalayaa fannoo diimaa jechuudha addunyaa maraa jechuudha. ICRC International Red Cross Committee to whom it might concern according to information in our possession kun harka jira jechuudha. Nambara qaba jechuudha. Kan kompiitarri naa baasuu danda'u. Inna haala kanaan dhufee daawwatee dachii jalaan baasee kunoo dachii kubbabaannee rabbiif galannee haa ga'u haala ammarra jiru kan argeenye jechuudha. Mee akka himtanitti amata 15 hidhamee jettanii san booda egaa amata 3 hidhamtanii baatan booda akkamiin amata 10 amata hafee kana akkamiin hidhamuu dandeessu? Walirratti dabalata. Walirratti. Walirratti. Mee kam ka 3 fi
Keammaan tana dachii gubatti dabnee meeqa ta'a nuti amma dachii gubbatti eega baanee booda maal ta'a jechuudha. Dachii gubbaa amata 12 ta'e jechuudha. Erga hidhaa baate booda lammata akkamiin si deebisuu danda'a? Eessa kam? Gaafa wanni isin baastee jiraame jenne. Wanni nu baastee dachii gubbaa baane. Dachuma gubbarratti isin baasan malee hidhaan mana hidhaatu isin hin Hin baafne mana hidhaati dachii gubbaa baane. Himaa jechuu feete. Hayi. Kana booda gaammaan tana eegaan hidhaa irraa ba'e immoo tanirraa hafte ni hin ba'e jechuudha. Akkaan bireettiin jiruutu jiraachaa jira. Naannoo Dadaritti qabamee jechuudha. Ammas naannoo Dadaritti lammata. Jamaal Adam jedhanii jira jechuudha gowwaa. Ka hambaan qabu. Bidiyoo dullatti kanan dhiistu sirritti. Jamaal Adam mazgaba nadhii gammadaatii fi qawwee kanaan dura awwaalte jaaja keessatti makkaaballootti fidi. Ragaan kiyya uummata aanaa dadarbuu ture jechuudha. Anaaf Seifuu Okkolaa ati immas qeeroodha jaarta jechuudhaan nu qabanii giraawundii dachii jalaa addaraasha guddaa aanaa dadar keessatti argamu. Jalatti nu hidhuudhaan ana paadii guutuu qalama guutuu fidee waan gaafa ijoollee irraa kaaftee hammammaa dalee afaan Amaaraatiin, afaan Oromootiin, afaan Ingiliffaatiin barreessii jeenna dura baasee jechuudha waraqaa. Waraqaan kun waajjira aanaa dadar yoo jiraachuu baatte interviiyuun kunuu sirriidhaa miti jechuu kiyya. Na dura baase. Guyyaa guutuu afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin, afaan Ingiliffaatiin isaan gaan danda'u. Nyaggoleetiin itti kanna jechuudha. Maal fa'aa barreessite? Dhaloonni kiyya bakka kanaa, bakka kanaa, bakka kanaa, bakka kanaa, bakka kanaa, bakka kanaa. Asirraa deemeetiin bakka kanaa dhaqee achirraa waraana adda bilisummaa Oromoo ta'ee gaardii nadhii gammadaa ta'ee bakka kanaatti wayyaaneen qabdee na boojiti. Hangana hidhameetiin bahe. Kanaa achi meeshaa awwaalamte. Hin beeku. Inni beektaa handaganaa katabii jira. Ammaas deebii katabii jira. Ammaas deebii katabii jira. Akkasanitti baatii takka guutuu anaa fi Seifuu Okkolaa mucaa soqaadaa dachii jala nu hidhee baatii guutuutti achii bahe. Naannoo kana keessaa baatee beekadhu naan jee Dadar keessaa baatee awwoo akkamiin waan hin nyaaduu qabu dhaabatan asii bahe tiyyitiidhaan sila booba abaa'oo hattu naan jechuudhaan yequumi sirka jaansan hidhaa dhaabbanaa Dadar keessa na kaa'ee jechuudha. Biyya san keessa deddeemuu ni dandeessa. Chuma keessaan deddeema malee qobboo dhaquu hin danda'u. Karaa biraa deemuu hin danda'u. Osumaan akkasii jiruuti Jamaal Adam musiibaa rabbitti fide jechuudha. Qeerroon Oromoodha inni duraanuu aanaa Malkaaballoo keessatti ilmaan Oromoo xiyyiitiidhaan lafarraa duugaa ture jechuudha. Jamaal Adam gowwaan Jawaar Mohaammed illee waa isaa dubbatee jira. Gowwaa hambaan qabne akka Jamaal Adam jedhamu. Kanaaf osoo akkasiin namichi jiru mazgabni inni akka tafsiise aanaa Dadar bulchiinsa aanaa Dadar ni jira. Ragaan kiyya uummata aanaa Dadar hojjettoota aanaa Dadar guutuu beeka jechuudha. Waraqaa inni dura baasee hundinuu akka ajaa'ibaatti barruutti ilaalanii namni kun nama qaree iddoonuu janiitu. Kiyya barreessuu danda'us hin jiru. Barsiisaadhaas mana hidhaa keessatti du'aayittis Dadarittis hangaan bakkaan deeme hundi. Afaan Oromootii fi seenaa Oromoo namatti himaatiin deeme. Sodaa namaa takkaan qabu. Hamma ammaatti. Akkasittiin achirraa kunoo. Jamaal Adam qeerroon Oromoodhaa ka Rabbiin laal samiirraa buusetu Rabbiin galata siidaa qeerroodhaaf haa qabalu. Wayyaane ka xiyyitii fi matareesii fi BM fi tajaajilu qabdu dhagumaan qeerroon biyyaa baafte Jamaal Adam dhaqanii mana isaa irra gubanii irra ciinceessanii nibrata isaa hunda irra waadanii kunoo amma dhokateeti Harargee keessa magaalaa Harar bulchiinsa keessa jira. Amma isaan gubarra jiru. Hin qabu aangoo. Aangoo maal qabu? Hin qabu. Aangoo maal qabu? Dhokatee taa'u jiraan siin jee foon isaa nyaatan maaliif nam sadii ajjeesanii? Nama ciccimaa. Haalli jireenya biyyaa Rabbiif galataa kan galanni haa ga'u. Haalli jireenya biyyaa waan bareedaadha. Ani waan na dararaniif hedduu na rakkisaniif jecha naannoo Adaamaa kana keessatti namoonni sabboontonni adda addaa Oromoo kan ta'an na gargaaruudhaan manaas naa kennuudhaan naannoo kana Rabbiif galanni haa ga'u. Tabaruu isaan beeku. Har'a nyaannaan tasaa bootaatu isaan beeku. Malee
qabeenyaan qaba kana jee wanni jiru hin jiru. Mootummaan immoo waadaa guddaa naa seenee jira jeetii yaada. Lammaffaa biraas gaheetii jira. Humaa hin jettu akka kantiibaa magaalaa Adaamaa warra duraanis aangoo irra turan akka Mahammad Hassan na beeku. Maaliif kanaan duraas achitti waggaa bulchaa turan akka itti dararamaa turan akka itti na tumaa turan akka itti na hidhaa turan warra beeku as jira. Kalees guyyaa artii kanarratti baandiin keenya guyyaa dhufe kana Ranqalloo achittis na arganiiru yoo achi. Arganiiru yoo achi jiraatti naannoo qabdu caffaraatiin ture gammachuu guddaa qaba ture. Gammachuu bilisummaa baay'ee si waraabaa ture. Baay'eedduun gammade maaliif adda maaruunarraan tana wal agarra jee hiyyaan alii shabboo wal agarra jee hiyyaan Galaataa Jilboo biyya kana ni dhufa jee hiyyaan har'a deebi'ee biyya kana dhufuun anis isaanii lubbuun jiraadhee wal arguun waan guddaa kakka Usmaayyoo Muusaa kun kaafi daa hogguutu akka walli isaan akka isaa wayii jira Usmaayyoo Muusaa artii keessatti Usmaayyoo Muusaa jechuun nama laafe tokko miti. Kana saajaa isaallee naannoon jiruudhaa ka'ee dhaqee ciroo mana muuziqaa goolaa qaba. Ijoollee lama qabaachuu argeera gaafas xiqqoodhaama biyya alaa jirti naan jenni. Jaartiin isaa maqaan isii dhaafateedha. Ishii amma isaa asirratti jirti. Naannoo Hararrillee ishii dhaloonni ishiidha. Kanaafuu kaleessa gammachuu guddaa maaliif afran qalloo hawwisuun afran qalloo baandiin afran qallootuun har'aan tan Oromiyaa keessa dhaabbattee wallisuun isii maal jedhama miimoorii Jawaar Mohaammed qabaa silkiin kee baasii jedhanii nama liqimsiisaa turan. Kabala liqimsii bishaanii calleedha mormaa qabdaa liqimsii odaadha qabdaa nyaadhu liqimsii jedhaniiti bara wayyaanee san keessatti ilmaan Oromoodhaa agaazii wayyaanee itti ramadanii ijoollee teenya barattoota keenya Amboo keessatti Awwadaa keessatti Haramayaa keessatti Calaqqoo keessatti Qobboo keessatti Dadar keessatti Ciroo keessatti Dirreewaatti ilmaan keenya lafarraa duwwaa turte. Wayyaaneen nuti ammaas taanaan wayyaanee hin toyne ishii nuti jiraa jechuu wayya. Wayyaaneen darbu keessa jirtiin darbe muteenyi madan. Eegaa kan ammaas hoggaatii deebinu hoggaan waan kanaa ka'e waan akka badaan keenya hoggu sagal maqaa jijjiirrachuu miti. Opiidiyoon odeeffaa ta'uun xaaramte jechuudha miti. Sagaraa takka yoo miicaa oolan ajaas hin dhiistu. Ni dhiifti? Ni dhiifti? Hin dhiifti. Cagwaarraa takkaa maal jenniin garaacha. Yoo dhiqaa oolte ni addaata. Hin addaatu. Maqaa jijjiirrachuu osoo hin ta'in mataa jijjiirrachuu ta'uu dubbiin odeeffaadha. Dhugaadha. Yoo dhugaa jijjiiramte bu'aan fiddi. Yoo dhugaa jijjiiramte. Yoo sobaan taate bu'aan fiddummaa sun miti. Qabsoo kana kan hundaa'uu hidhaarraa baase qeerroo Oromooti. Tokko kaa Dooktar Mararaa Guddinaa hidhaarraa baase qeerroo Oromooti. Ka Baqqalaa Garbaa hidhaarraa baase qeerroo Oromooti. Ka Jawaar Mohaammed biyyatti deebise qeerroo Oromooti. Abaa'oo biyyaa baate ka biyyatti deebise qeerroo Oromooti. Bilisummaa kana kan fide qeerroo Oromooti. Qeerroon Oromoo gaachana lammaatiis kan Abiyyiis. Kanatu hinnaan iftuttu kan jedhu. Kanaaf qeerroo keenya Rabbi galata haa ga'uuf ani akka fedhii kiyyaatti waan opiidiyoo dulloomte tana qaccallee waraaba. Opiidiyoo dulloomte tana xarapheezaa kan gubbaadhaan mutatti godhanii harcaasanii qeerroo ta maallaqa namaan nyaanne ta naman saamu ta naman zaramu tana qeerroo ciccimtu irra kaa'u. Qeerroon dooktaraas ni qabdi, piroofeesaraas ni qabdi, qeerroon hayyuu ni qabdi, qeerroon gawwaa miti, qeerroon nama ajjeesu, qeerroon nama hin qalu, qeerroon waan namaan saamu. Kanaafuu qeerroon keenya bakka nu bu'uu qaba malee waan dulloomee hojii karaan deemnu warri dulloomame nu waada nuti immoo seenaa isinitti himuun dirqama keenya. Mee waan takka kan jiru malee biroon kutu yoo jiraate. Ani gaa
Ani waan hin jiru malee biraan qotuutan hin jiru. Tokkoffaa rabbii kiyyaaf galatanii hin galte. Rabbii kiyyaaf galatanii hin galte. Hanqina dubbachuu kiyyaa. Lammata Oromoo waltaate ijaan arguu kiyyaa. Oromoo waltaate. Ta biyyaa baate. Ta biyya galte. Taas dhuftu. Ta wal jaalatu. Ta wal jala yaadu. Ta duraan wal didde. Ta wajjin teessu. Ta wajjin nyaatu. Miidhaa. Opiniyoon dhamaatu illee nutti maxxanaa jirti. Rabbi fayyisuuf deemaan siyaa. Kana waan ta'eef jecha galata rabbii kiyyaaf haa ga'u ilmaan addaa daddaluu keenyaaf jechuun seenaan keenya hin duune. Amma yoo du'eerra kaadhu. Qeerroo keenyaa fi dargaggoo keenyaa yaaliniin amma itti kannu tokkoffaa aadaa isaa jabeessuu. Aadaa isaa jabeessuu. Aadaan isaa uffannaa fi afaan isaas. Muraa rifeensa isaallee, uffata isaallee, kofoo isaallee, hidhannoo isaallee jabeessuu qaba tokkoffaa. Kofoo hudduu irraan buutu hin agarre. Oromoon waan akkasiin uffatu. Lammaffaa gara dhiiraatiin. Karaa dhalaatiin Oromoon huccuu jilbaaga kuttu uffata malee Oromoo lukaa qaama garsiisaa deemu hin beeku. Oromoon mataa banaas hin deemu. Shaashii hidhatee deema dhalaan keenya. Taagoo giidhaa buquban qabooni. Siif galaami jechuun kun kan aadaa irratti hundaa'eeti. Karaa qeerrootii fi karaa qabsootii fi qarree ilaalchisee yoomiyyuu taanaan wanni ofirraa eeguu qabu qeerroon keenya qarreen keenya diina harka lafa jalaatiin Oromoo fakkaatee Oromoo unkuruu fi caccabsuu deemu ciminaan ofirraa eeguu. Nama Oromoo booressuu deemu abaluu kana jedhe bara abaluu kana jedhe nama Oromoo walachiisuu deemu ofirraa eeguu itti dhiyaachuu dhabuu yoo dubbiin jiraatu ifaa ifatti waliin haasa'uu. Rakkoo yoo jiraatu cimina barbaachisaa dargaggoon keenya Oromummaa irratti keessaa'u diina wayyaaneen Oromoo alaabaa keenya uffachiiftee akka nuti Oromoo jennuun ka diinummaasaa hin beeknu alaabaa keenya irraa Oromoo jenneetti fi maxxansu ta'uun qabu. Kanaaf nu ciminaan ofirraa eegu jaaramu lama karaa yoo deemu qeerroon keenya sadiin afuriin shaniin deemuu qabu. Kophaa bittinnaa'ee deemuu hin qabu. Karaa siyaasaatiin jechuu kiyya cimina irratti. Karaa waa'ee haraaraa irratti hundaa'e. Haraaraa irratti hundaa'u dura televezyiina adda addaa ilaaluun qeerroo Oromoo sammuu siidhaa hatu. Xiqur Fikir Zaaraannaa Shaandiraa Kwaasaallee kan jedhamu akka qeerroon Oromoo hin dammayin dhamaasuudhaaf kwaasii jira, har'a kubbaa jira, maancheedhaa fi chiilsii, maarree fi maarree. Uummanni Oromoo daabboo nyaatee quufu. Yeroo faranjii achii kubbaa taphattu itti ilaaluun qabu. Ammaan tana gaabaa gaardii Nadii Gammadaa turre yoo xiqqaate umrii kiyyaa ammataa 25 toora kana. Amma meeqa jira? Amma 60 fi kan. 60 bakka. Ammallee cimaa bar. Hayyee baaba yeroo nuuf fannitee gaaffii fi deebii kana fakkaatu na waliin godhuu keessaniif guddaa galatoomaa isinidha. Anis fayyaa naataa umrii dheertuu rabbi isiniif haa kennu ammallee Oromummaa keessaniif seenaa Oromoo akkanatti qoqqottanii baasuudhaaf nama dubbisuu kanaaf rabbi isin haa ulfeessu harri isinitti haa baatu akka kiyyatti ijaarsa isin haa godhu galatoomaa. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo kan hanga ammaa isinii waliin ture an Amiir Ahmadii Jaladi Gammadaa nafti chadabamtee